Akkaataa oolmaa fi yookiin oolmaa kiyya guyyaa har'aa isinirraa badee jiranii beeka. Sababbiin isaallee isinumaaf yookiin namoota hedduudha. Haga jechuudha WhatsApp fi immoo isinii deebisuu dadhabutti akkuma argitan kana carqiilee namoota hedduu baasee erguuf deemaa jira. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Jalqaba irratti ashama harka fuuna namatti kutaan osoo hin qoodin dhiifama sagalee bilbilaa jechuudha. Akkuma argaa jirtan kana laaqana jechuudha har'a obboleessi keenya Idris jedhamu tokko nu affeeree jechuudha. Laaqana baay'ee bareedaa fi mi'aayaa ture. Laaqana isin agarsiisuu fi ما شاء الله قف جل كومنتي جلت أكو مرجع جرتن كنا كنيتو mana nyaataatti jechuudha baay'ee dheebodhee dadhabe waan dhugaatii maaltu jira jennaan kenneetto jechuun dhugaatii yookiin lallaafaa biraattu kenneetto jedhamee dhufee kan jedhu gaafadhe kenneetto maali jennaan kan garbuunoon jedhani hundumaafuu jechuudha warqaalee irraa baasee sin argisiisa mee isinummaan jechuudha maaltu isinitti dhagama wanni biyyi keenya yoo guddatte wantoonni faayidaa qaama keenya qabanis ta'e akkasumas nu barbaachisan jiraate har'a kan hin qabadhee dhufee jechuudha carqii nama gara torbaa bahee jechuudha ergaa jirra akkasumas tuyyuu nyaata booda jechuudha nyaata viidiyoo nyaataa isinitti dheeressu kenneetto kana laalaa faafrikaa yookiin shariikaa isa kana qopheesse hedduu galatoomeedhaan akka dhuunfaa kiyyaatitti akka anaa qofatti akka nama biraatti osoo hin ta'in sababbiin isaa jechuudha baay'ee o'ee dadhabee jechuudha dhugaa rabbi dubbachuuf lallaafaa yookiin namootuyyuu laslaasan adda addaa ni mi'aa sukkaara qaba dheebullee nama baasu gara dalagaa seenee jira meeshaan kun ruqiyaadha ruqiyaa baaleeti meeshaa sagal nabaraa qabdi akkuma sitti argaa jirtan qorii abbaa torba yookiin ammoo firee torbaa tokko isa jedhamee bahuudha akkasuma immoo gabataa qabdi baalee jechuudha ka akkuma baratame baalee qorii meeshaan aadaa jiraate gabataan biraa hafuun qabu itti aansuun gilgilii qabdi siinqee wajjin meeshaa torban fal'aan illee ni jira isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya maal kana qofaree meeshaalee sa'aatii kanatti jechuudha laaqana irratti namni dhufee waa bibbitatee garas deemu ordarii yookiin ammoo kan ergaa jirruudha inni kunis kabur deemu jechuudha namooti meeshaalee nabraa qabdan haalan viidiyoolee baay'inaa hojiitiif natti illee baay'ate isiniif cufuu dadhabu yookiin ammoo viidiyoo isinii waraabuu dadhabu akkanatti waraabee isiniif ergaara carqiin kun jechuudha nam lamaaf dalagamee jechuu bahee jira. Asuma namoota inni kunillee order godhate asitti ammoo diimaan kunillee haga nama afuriitiif dalagamee bayaa jira kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya inshaallah wa ta'ala rabbiin nuuf haa laaffisu akkuma sitti argaa jirtan diizaayiniilee carqii hedduutu jira garuu kuni amma ka fudhataa jiru ka deemaa jiru waan ta'eef obboleeyyan teenya lamaan tokkollee kam akkanaa wal fakkaataa dalaysiifattee jirti garuu abaaboon isaa xiqqoo garagara deemamu osoo ta'uyyuu kanaaf itti aansu namootaayyuu magaarrajaa lama qaba magaarrajaan kun akkuma sitti argaa jirtan kana maashaallah tabaarakallaa meetira 14 asitti ammoo ka majliisaati majlis qabdi jechuudha majlisa bunni akka kaleessa dheeraa gadi isiniif hin dhiifne of dhiifama of kolcha hedduu biisii ta'ee jira kaleessa majlisa dheeraa ergee akkasuma ammoo samoona kana hedduu biisii ta'ee viidiyoo gadi isinii dhiisaan jiru sababbiin isaa ammoo viidiyoo nama 60 qaba viidiyoolee namni baay'een hin ilaalani viidiyoon baay'ee dheerate akkasuma ammoo yeroo viidiyoo amma gadhiisu naaf ilaalamaan jiru kan laallamne maaliif itti cinqama ka jedhanallee namufachiisu eegalee jira hordoftoota fi kabajamtoota kiyya nama 60 qabaata yoo nama 900 nama 1000 laallamu baay'ee nama gaddisiisa ni video ke jala deema laala videoon torbaanii ka birri kumaatu jira kumaaf dhibba tokkotu jira kanaaf namootiin carqii kana jaalattan lakkoofsi bilbilaa iskiriinii bilbila kiyyarra jira yeroo hedduu WhatsApp telegiraaman jechuudha kana argattan jedhee dubbadhu garuu namni bilbila hidhameellee daarektiilee ni bilbiltanii akkasuma immoo iimeellee ni bilbiltanii ani WhatsApp fi telegiraama qofa sirrii fayyadama itti aansu namni liqasiniin jedhu yoo jiraate carqii kana yarqii majliisa kalariilee barbaadaniin argachuu ni dandeettan walaakin jechuudha abaaboon isaa garagara ta'uu danda'a diizaayiniin abaaboo garagarummaa qabaachuu danda'a maaliif jennaaniin diimaa tahee abaaboo adda addaatiin uumama faafrikaan jechuudha faashina dabarsaa kun akkuma sitti argitan amma kunii fi suni abaaboon isaa garagara jechuudha xiqqishuma isii garuu isin viidiyoo irra ilaaltanii garagaran seetan ammas hubadhaa sirriitti meeshaalee akka majliisaa akkasuma immoo carqiilee jechuudha yogguu isin ergitanii jettanii viidiyoo irratti edit ta'ee fiiltariin isin sobuu danda'a. Garuu sa'aatii amma kana kun oriijinaala akka gadi isiniif dhiisaa jiru. Yeroo jechuudha kaameraa bilbila oriijinaala nama fakkeenyaa fi kaameraa gurguddaa bilbila gurguddaa akka iPhone Ultra fayyadamuu danda'a namootiin hedduu. Garuu jechuudha yoo bilbila noormaalaa yookiin bilbila xiqqaadhaan isiniif erginee jennu isarraa jijjiirame jettan kanaaf filtariidha waan ta'eef yookiin ammoo qulqullina bilbila kaameraati ni qulqulleessanii bareechisaa jechuudha kana waan ta'eef akkasitti hubattanii as immoo mana hodhaa yookiin ammoo mana carqii firaashaa hodhaa jirra waan ergaa jirru fachumaan ergaa jirra jechuun caccabsaa jirra ganamarraa hanga galgalaatitti har'a meeshaalee ergaa turre jechuudha meeshaan hedduudha dhugaa rabbii dubbachuuf osoo meeshaa keessan narraa fudhattanii namootiin na biraa qabdan isinii bitame viidiyoolee yoo naa mijatu dide viidiyoon osoo silaa gadhiisee ana osoo hin ta'in isin fayyada isin odoon ta'in ana fayyada
isin ammoo irraa laaltanii meeshaa jechuudha beeytan malee yookiin ammoo tuyyu namni biraa laalee ajajata malee wanni isin fayyadu tokko illee hin jiru garuu ana na fayyada akkana nama hedduudhaan kunoo meeshaalee waliif gad ergine wannuuf hin gahu kaleessa amma dheeraa ergine akkasuma ammoo tuyyaa saasallee meeshaa ordarii ergine jira makiinadhaani kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya amma carqiin kunniin ka har'a deemaa jiru jechuudha garuu meeshaan aadaa kareef isin argisiise yoom akka deemuun beeku akkasuma meeshaaleen aadaa gara nama 10 wayiitu ba'ee bakka tokko jechuu qara sababa sabareena jalaa turee jira amma ba'ee jira kunoo inshaallah wa ta'ala jechuudha guyyaa jimaata yookiin ammoo qidaame irraa eegaltanii meeshaa keessan hundi keessan tokko tokkoon Zubaydaa Heloo meeshaa kiyya ka aadaa namni meeshaa aadaa biraa qabdan tokko tokkoon narraa fudhadhaa koottaa isiniin jedha meeshaan keessan hunduu bahee jira namni waan baateef an eenyu ka jedhu ammoo tuyyuu xiqqoo dagachuu danda'a kanaaf hundi keessan warra meeshaa aadaa biraa qabdanii viidiyoo kana dhageettan sheer waliif godha ka hiriyoonni keessan na biraa maashaallah carqiin kunniin lamaan garagara abaaboon isaa carqiin oriijinaalummaan tokko kalariin tokko garuu abaaboon garagara kanaaf kana ergitanii yoo abaaboon kun isinii bahe rakkoon qabu akkaataa carqii jiruun yookiin diizaayiniidhaan akka kana fakkaata hundumaafuyyuu hundi keessan laayik illee godhaa sheer illee hiriyoota keessanii godhaa viidiyoon akka laalamu asumaan ammoo kalariilee carqiilee amma bahee jechuudha kunoo haala kanaan qopheessinee ramadaana kanaaf barbaadan Heloo jechuudha lakkoofsa kiyya asirra jiru kana fudhaatii koottaa calliftanii tumaan jechuudha ka fiiltarii irra wannaa jedhe carqiin fakkeenyaa fi diimanii kara biraa jijjiiruu danda'a filtariin baay'ee bareechise diimaa qulqullina qabu ta'uu danda'a akkasoo doon tahini isaa kaameraa oriijinaala yookiin bilbila oriijinaalaadhaan isinii erginutti amantanii jechuudha akkasuma immoo meeshaaleen tokko tokko gatiin isaa daddabalee jira wanni akka arabiyaa majlisii akkasuma immoo firaashaa firiijii akkasuma batiraa wantoonni tokko tokko meeshaan gurguddaan meeshaan gabaa keessaa illee akka isaanii giloobaalii maashinoota adda addaa baay'ee dabalee jira waan ta'eef akkasitti beeytanii hubattanii meeshaa keessan order godhachuu ajajachuu hin dagatinaa isinin jedha hundumaafuyyuu isin jaalladha isin kabajaa isin ammootuyyuu laayik illee root keessaniillee sheer godha anaafillee du'aa inaa gochuu hin irraanfatina maggaarajaa kanallee majliisa baafattee jechuudha obboleettiin teennaa hin waraabamne achumaan har'a waan kennamaa jiruu fi majliisa isii irratti jechuudha maggaarajaa lama asitti ammootu bakka hojiitti isinin jira inshaallah biiznillaahi ta'ala yeroo gabaabaa keessa waan baay'ee qabadhe isiniif dhufa hundumaafuu isin jaalladha isin kabaja anaa bara bilbila keessatti kaameraa onna keessa of argee jennaan dhufitti tole hundaafuu laayik illee sheer illee godha kalariilee jaalattan hunda isaatu iyyuu iskiriinshoot gochuudhaan ergachuu ni dandeettan ni argattan garuu obsa qabaachuun barbaachisaadha isinii galee ani akkana ta'ee ani jarjara maali jarjara irratti namoota hedduu waan keessummeessuuf na argachuu dhabuu dandeettan jireenya dhuunfaa jiraadha karaa deemuu danda'a meeshaa fe'uu danda'a bituu danda'a dadhabuu mala kanaaf